Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama warramanta biraallee jirra jirtu baga jiraattanii yoo nageettanii isiniin jedha. Ani nagaa jira alhamdulillahi galata rabbi. Egaa daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo ammallee barnoota biraattiin walitti deebinee jira jechaadha. Barnoota amma qabadhee isiniif dhufe kana keessatti barnoonni kun gaafii namaati jechuudha. Namoota hedduun na gaafataa jira jechaadha gara keessaatiin. Kanaaf gaafii keessan kana ammoo deebisaa isaa isinii qabadhee dhufee jechaadha bifa viidiyootiin. Gaafiin keessan akkana ture. Yuutuubiin keenya yeroo biyya galletti rakkinni inni godhatu jiraayi. Akkasuma ammoo osoo biyya hin galle wanni sirreessuu qabnu ni jiraayi jettanii warri na gaafattanii jechuudha. Eeyyan dhibbaan dhibbatti osoo biyya hin galle biyya jirtan san keessatti dirqama seetingii isin sirreessuu qabdantu jira jechuudha. Dirqama. Kana isinitti argisiisa. Obboleeyyan chaanaala kanatti yeroo duraa dhuftanii viidiyoo kana amma daawwataa jirtan taanaani laayikii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Laayikiin keessan hamilee namatti hora. Akkasuma ammoo sheerii hiriyoota keessaniif godhaa isiniin jedha. Bakka sheerii kanarra tuquudhaan akkasuma yuutuubii kanaaf dura dhuftee haarawaa taate taanaaniin bakka gurraatti sabiskiraayibii jettu kana irra dha'uudhaan akkasuma ammoo barnoonni kan asirratti barsiifamu yeroorraa yerootti akka sibira nama hunda dura sibira ga'u gochuudhaaf mallattoo beelii tanarra dha'uudhaan barreeffama ol jedhu kan gubbaa kanarratti deeffachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Barnoota isin darbe argatuudhaaf porofaayilii kanarra gadha'uudhaan as keessaa mata duree pileeylistii isii tanarra dhufuudhaan mata duree pileeylistii kana jala barnootaan hanga har'aa barsiiseerraa argatuu dandeettuu isiniin jedha. Mata duree pileeylistii jala akkuma argitan kinoo haala kanaan barnoota hundaayyuu kan barnootas ta'e garaagaraan addaan isinii baasee kaa'ee jira jechuudha. Waan barsiiseerraa addaan baasee isiniif kaa'ee jira jechuudha. As keessa dhuftanii laallatuu ni dandeettu isiniin jedha. Kallattii mangaraa viidiyootti isin dabarsaa na waliin turtii gaarii. Yaa Rabbi anneen hin beekne si malee dureessan deeyne arjaa koo anneen hin beekne si malee dureessan deeyne harka kee malee Rabbi koo khabira kan hin eeyne ulaatee duraan kaasin ajaatu osoo nan baafne. Yaa Rabbi anneen hin beekne si malee dureessan deeyne arjaa koo anneen hin beekne si malee dureessan deeyne harka kee malee Rabbi خبيرا كايني ولاتي درانا خاسين اجاتو سونم باب daawwattoota kiyya erga gara barnootaatti isin dabarseen booda jechuudha fi jiimeelii keessan keessa seentanii jiimeel keessa erga seentanii porofaayilii keessan kanarratti dhawattu. Porofaayilii irra gaafa dhawattaniitiin hin jettanii iimeeliin isin irratti sirreessuu heddan suni kan yuutuubii keessanii gubbaa kanarra jiraata taanaan Google account bakka jettu kanarra dha'uudhaan gara fuula duraa deemtu jechaadha. Garuu hin jiru taanaan iimeeliin asirra hin jiru taanaan asirratti gabbuudhaan iimeelii sana filattanii iimeelii yuutuubii keessanii sana asirratti galfatuu qabdanii jechaadha irratti dhooytanii. Erga haala kanaan iimeeliin gubbatti isinii bahe namoota garii jala kanarratti manage your Google jedheeni isinii fida jechuudha. Waliigalatti Google account kan jedhu marra dhawattanii jechuudha isin. Amma gara fuula duraatitti deemna jechaadha. Yeroo achirra dhawannee haala kanaan mata dureewwan hedduu as jalatti nuuf baasaa jechuudha. Mata dureewwan kanneen keessa mata duree kana akkana oofuudhaan jechuudha. Security kan jedhu kana filannaa jechuudha. Security kan jettu isii tana filannaa jechaadha mata duree kana. Mata duree kana filannaa jechaadha. Amma kiyya rikoovarii ta'ee jira jechuudha. Asirratti raayitii itti naa kennee jira jechuudha. Raayitii tana irraa kaaseetiin isin argisiisaa jechuudha. Akkana jala gabbu'uudhaan sirreessituu jechaadha seetingii sana gaddeemtanii yeroo gaddeemtanii jettanii haala kanaan isinii baasa jechaadha. Recover phone asirratti recover phone kana isinii baasa jechaadha. Kun recovery emailiiti jechaadha. Yoo feetan emailii lamaanis hidhuu dandeettu jechaadha recover gootanii. Akkasuma amma kan isinitti argisiisuuf deemu kana jechuudha. Kan nambara bilbila jechaadha. Lakkoofsa bilbilaa keessan kan verify gootaniin sana jechuudha. Recover emailii kana recover phone kanarra dhooyna. Erga recover emailii irra recover phone irra dhooytanii haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Abbaa emaila kanaa tahuu kan kee paaswordii itti naqiitii nuu mirkaneessii jedha kinoo asirratti jechaadha. Kanaaf maal gootanii paaswordii keessan sana asitti guuttanii jechaadha. Paaswordii hin beektan taanaan ammoo
jala kanatti gabbuudhaan forget password kan jedhu kanarra dhooytanii gara fuula duraa deemtu jechaadha. Yeroo gara fuula duraatti deemtan haala kanaan isinii fida jechaadha. Haala kanaan erga inni isinii fide jala kanatti gabbuudhaan continue kan jettu kanarra dhooytanii jechuudha. Continue kan jedhu kana irra dhooytanii jechuudha. Continue irra dha'uudhaan yeroo isin continue irra dhooytanii haala kanaan isinii fida jechaadha. Paaswordii bilbila keessanii tan iskiriinaa itti naqattanii jechuudha. Yoo lakkoofsas ta'e basumas ta'e paaswordii tanis ta'e itti naqattanii jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii fida jechuudha. Gaafa inni haala kanaan isinii fide ammallee continue tanarra dhooytan. Erga continue lammaffaarra dhooytanii haala kanaan isinii fida jechuudha. Amma asirratti lakkoofsa bilbilaatii fi akkasuma lakkoofsa bilbilaa kanan achitti irraa qabuu fi asumatti mallattoo qalamaa akkasumallee dileetii asnaa fidee jira jechuudha. Lakkoofsa kana keessaa dhiquu fedha taanaan jechaadha. Lakkoofsa biyya deemtanii sana waan dirqama asitti guuttachuu qabdaniif keessaa dileetii gootanii jechuudha. Keessaa dileetii gootanii jechuudha lakkoofsa kana. Bakka dileetii kanarra dha'uudhaan sana booddee bakka dileetii irra dha'uudhaan sana booda haala kanaan isinii fida remove number isiniin jedha. Dileetii gochuu heddaa'e keessaa baasuu heddaa isin jedha. Eeyyen jettan sana booda keessaa dhiqaa jechuudha. Keessaa dhiqamee jira amma add recover phone jedhee asirratti naa fidee jira jechuudha. Akkasuma jala kanatti illee ni baasaa jechuudha. Asirrallee yoon gad haadhe natti argisiisaa jechuudha. Kinoo akkuma argitan your Google account recover jedhee haala kanaan naa fidee jira jechuudha. Recovering kee banaa jira. Lakkoofsi keessaa dhiqamee jira naan jechaa jira. Kinoo if duuba deebi'ee yoon isin argisiise mallattoon reefu tan asirratti qulfii wanna raayitiin magariifni jirtu sun amma kinoo haala kanaan boora taatee gaggaragaltee jirti jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi keessaa bahee natti argisiisaa jira jechuudha. Amma dhaqxanii itti sirreeffattanii jechuudha. Phone number irra dha'uudhaan itti sirreessinaa jechuudha. Haala kanaan nuu fida. Erginni haala kanaan nuu fide add recover phone kan jedhu kanarratti dhooytan. Sana booda maal gootanii asirra dhufuudhaan jechuudha. Asirra dhuftanii alaabaa biyya deemuu heddanii sana filattanii jechuudha. As keessa deemuudhaan alaabaa biyya deemuu heddanii sana filattanii jechuudha. Yoo Itoophiyaa deemuu heddan kan Itoophiyaa filattan, yoo biyya biraatis deemuu heddan kan biyya deemuu heddanii sana filattanii jechuudha. Sana booddee maal gootanii erga alaabicha filattanii asirra dhufuudhaan intarnambarii kanarra dhooytanii lakkoofsa itti barreessitu jechaadha. Lakkoofsa itti barreeffattu jechaadha kan biyya deemuu heddanii sana. Lakkoofsa biyya deemuu heddanii sana asirratti barreeffattu jechaadha. Erga itti barreeffattanii xumurtanii asirratti gabbuudhaan neekistii tanarra tuqxan. Gaafa neekistii isin gootan kinoo haala kanaan lakkoofsas asitti isinii baasa. Sana boodallee maal gootanii jala kanatti gabbuudhaan jechuudha. Get bakka jettu kanarra dhooytanii jechuudha. Erga achirra dhooytanii asirratti koodii isinii ergaa jechuudha. Koodii obsaan eeggattan haga koodiin isiniif dhuftu. Amma koodiin koo naaf ergamee jira jechuudha. Ittan naqa. Koodii haala kanaan erga itti naqattanii xumurtanii asirratti gabbuudhaan verify kan jettu kanarra dhooytanii jechuudha. Verify irra gaafa isin dhooytanii kinoo haala kanaan asirratti isiniif baasaa jechaadha. Phone number jedhe. Sana booda amma xumurtanii jirtu jechaadha. Gara duubaatitti yeroo deebitanii kinoo recovery lakkoofsis asitti isiniif bahaa jechuudha. Kinoo akkuma argitan lakkoofsi isin itti jijjiirtan sun asirratti isinii baha jechaadha. Mallattoon reefu tan qo'annaa raayitii hin qabne raajeffannoo sunis haala kanaan
raayitii kana itti isinii dha'ee jira jechuudha. Haala kanaan iimeela keessan sirreeffatanii of dura biyya galchuu qabdanii isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota koo haala kanaan sirreeffattanii namoonni jalqaba chaanaala kanatti dhuftanii sabskiraayibii gochuun dagatina. Akkasuma yaada qabdan ammoo gara koomentiitiin naaf barreessaa isiniin jedha. Yaadni isin naaf barreessaa jirtan baay'ee takka waan namatti toludha. Galatoomaa ulfaadha hundi keessanuu isiniin jedha. Uummata qaqqaalii viidiyoon har'aaf qabadhee dhufee kan haga ammaatti daawwattan kana waan haga ammaatti na hordoftaniif galatoomaa. Horaa bulaa dheebana nagayaan naa turaa baay'ee.